warraddana jiranii isaan sanaaf gammachiisuudhaaf isaan sun immoo kan barbaadanii qabeenya dana jiru sana basaasanii argachuudhaaf biyyatti fuudhanii cuucanii akkuma muka gammoojjii quucartee akka isheen haftu kan godhanidha. Itoophiyaan faayidaa argachuu maltu baay'eedha hubee. Yoo dargimmoon isaan keessaa jeneraalonni fi beektonni tokko tokko amari'annuu jedhanii gaafannaan didame. Kun immoo kunoo buufata galaanaa Itoophiyaa dhabsiise. Walii galan malee wal dhaggeeffatan malee natu caalaa si caalaan nama tarkaanfachiisu. Mariin jalqabamee jira. Inumayyuu sadarkaa baay'ee murteessaa ta'e irra gahamee jira. Warri immoo silaayuu calqabumaa olaantummaa isaanii eeguu barbaadani waan baay'ee barreessu waan baay'ee jedhu sana gurra kennuuf hin barbaadu. Waaqadha kan nu erge hojiirra oolchaa yoo diddan immoo isin hiinaa isin ejjeefnaa nu malee namni harka tokkoon ajjeesaa harka tokkoon immoo waaqarraa dhufnee kan jedhu. Marii haqaa ta'uu qaba malee tirriktii sobaatiin ijaaramaa dhufteenyu kun. Humnaan saba isaarratti humni waraanaa bobbeessin beeku seenaa keessa sin jiru hin bobba'us. Loltuun lubbuu ofii tokkittii qabu biyya isaatiif dabarsee aarsaa gochuudhaaf muratee kan loluudha. Birmadummaa biyyaatti tiksa. Garuu humna waraanatti amanaa yaada jedhu ka'a. Lafaa ka'ee abbaa humnaa ta'ee akka maqaa isaatii sana humnaan fayyadamuu. Mariitu ta'e garuu harka kee diriirsitee innis harka isaa diriirsatee rakkoo jiru waliin taa'anii hiikuudha. Humna qawweetiin biyya jaaruun humna marii hin dadhabsiisne. Heera mootummaa kibira nagastii fi fita nagast kan jedhu humna fayyadamaa jedha. Garboomsa nama sin fudhachuu dide kan jedhu qabachee barreeffamee hanqasiin guutumsaatti. Baha Afrikaatti amantanis amanuu baatanis parsantiin 75 Oromoodha. Muummichi ministeeraa keenyallee uummanni Oromoo haphee Itoophiyaati jedhe. Haphee Itoophiyaa. Haphee jechaan kan walitti qabu. Oromoon lafa hin jirre hin jiru. Ashamaa harka fuunee daawwattoota AMN Plus kun qophii roga dubbiiti. Dubbii roga qabdi. Yaada gaaffii qeeqaaf komii keessan qaama dhimma ilaallatu waliin mari'annee deebisnee simbiraan keenya. Qophii keenya irraa keessatti mariin biyyaalessaa erga eegalamee baatii tokko lakkoofsisee jira. Yeroo ammaa kana immoo boqonnaa baay'ee murteessaa ta'e irra ga'ee jira. Mariin kun waliigaltee barbaadamurra ga'ee milkaa'inaan akka xumuramuuf eenyurraa maaltu eegama kan jedhu irratti beektota yookaan hayyoota dhimma kanarratti beekumsaa fi muuxannoo qaban waliin turtii taasisan simbiraan keenyaa turmaanni keessan AMN Plus waliin haa ta'u. Keessumoonni keenya irra istuudiyoo keenyatti affeerranii waliin marii taasisnu kanaan duras as istuudiyoo keenyatti affeerree yeroo adda addaatti dhimmoota garaa garaatti waliin mari'achaa turre. Har'as istuudiyoo keenyatti kan nuuf argamanii Leeftanaant Koomaandar Marabbaa Atoomsaa miseensaa humna galaanaa duraaniiti barreessaa seenaatis. Gamas fuullee kiyya kan jiranii Kaappiteen Xilaahuun Bantii miseensaa humna qilleensaa Itoophiyaa duraaniiti. Isaanis barreessaa seenaati. Keessummoota keenya waamicha keenya kabajanii as istuudiyoo keenyatti argamtaniin waliin mari'achuuf hayyamamoo waan taataniif maqaa daawwattoota keenyatiin isin galatoomfadhaa ulfaadhaa. Galatoomaa isinillee waan nu waamtaniif. Uffata humna waraanaa kan galaanas kan qilleensas uffattanii as istuudiyoo keenyatti argamtanii jirtu. Yeroo waa'een loltuu ka'u loltuun lubbuu ofii tokkittii qabu biyya isaatiif dabarsee aarsaa gochuudhaaf muratee kan loluudha. Birmadummaa biyyaatti tiksa. Garuu gama tokkoon kan ka'u kun akka tokkotti waan jabaa ta'ee loltuun marii caalaa humna waraanatti amanaa yaada jedhu ka'a. Kun amma dhugaadha. Humni kan barbaachisu iddoo qaba. Nuti humni waraanaa jechaan lafoosa ta'uu, hanqilleensaas ta'uu, hangalaanaas kanan keessi koo laalu saba kana keessaa dhufe waan ta'eef loltuun alaan dhufne alagaa miti. Sabichumatu uume, sabichuma keessatti uumamanii dhalatanii guddatanii baratanii gahee hojii taanaan gara
dirree kanaatti ba'an. Kanaafi humna kan isaan barbaachisee tadeemanii biyya eeguudhaaf biyya diinarraa alaa kan dhufu ittisuudhaaf biyya kunuunsuudhaaf diinarraa ittisanii keessaas immoo yeroo nagaas immoo biyyattiiyyuu guddisuudhaaf yeroo rakkinaa alaa kan dhufu ofirraa faccisanii deebisu yeroo nagaa immoo keessaa hawaasa kana wajjin ta'anii biyyattii gara fuulduraatti tarkaanfachiisu guddisuudhaafidha malee humnaan eenyurrattiyyuu eenyunuuniyyuu humnaan saba isaarratti humni waraanaa bobbees hin beeku seenaa keessas hin jiru hin bobba'us. Kaapiteen. Waraanni yookaan raayyaan hawaasa keessaa walitti bayeeti hawaasa gosa garaa garaa keessaa. Garuu walitti bayee lammummaa biyyattii qaba malee gosa hin qabu waraanaa tanaan waliin jiraataa waliin bulaa waliin waan hundumaa hojjeta jechaadha. Mariirraa humna fayyadama kan jedhu dura marii otoo hin godhin waan tokko raawwatamu. Yeroo natattamaa garuu ni jira. Yeroo waan baheef fayyadamu. Kanaaf waraanni uummata keessaa bahee nageenya isaa eegu birmadummaa biyyaa eegu rakkoo biyya keessattis immoo sana tasgabbeessuuf humna sana fayyadama malee lafaa ka'ee abbaa humnaa ta'ee akka maqaa isaatii sana humnaan fayyadamuu. Kanaaf hawaasni keessaa bahe immoo marii beekaa keessayyuu uummanni Oromoo mariin aadaa isaati malee isaaf haaraa miti. Kanaaf humni waraanaa birmadummaa biyyaa tiksaa biyya keessattis haa ta'u biyyoonni illee waliin mari'atanii rakkoo yoo hiikanii fedhiidha. Kanaaf immoo hojjetaa jettan. Amma gara koomandaritti deebi'eeni sirnoonni darbanii akkaataan ittiin ijaaramanii dhufanii humna qawweetiin jedhama. Humna qawweetiin biyya ijaaruun humna marii hin dadhabsiisne. Baay'ee dadhabsiisa. Wajjin mari'atta. Qawweedhaan itti hidhattee. Qawwee baattee dhannaan ikkoo si baqata namnis lubbuu qaba ka. Mariitu ta'e garuu harka kee diriirsitee innis harka isaa diriirsitatee rakkoo jiru waliin taa'anii hiikuudha. Egaa hiikanii booddee immoo hin taa'u miti. Biyyattii kan akka isaanii immoo hudduuba kana fa'aa waan jiraniif biyyattii guddisuudhaaf walii wajjiniin hojjechuudha. Malee humnaan deemnaan inni sunis nama waan ta'eef reaaktii godha akkuma sila jedhe. Hudduuba mucucaata. Innis immoo yoo of harkaallee qabu ta'e qomoo qabata, gosa qabata, fira qabata. Oromoon waan akkasiitti illee badaa hin amanu. Sirni kamiyyuu jiraachuudhaaf deema taanaan sabaaf miti waan ta'eef humnaan eeggaa deemu humnaan namni isaaf hin bitamu reaaktii godhaa. Yeroo sanatti biyyattiin waan guddattu tun ta'in hudduubatti akka isheen kuftu akka isheen baddu ta'a. Dhiigatu gannamaa badisatu babal'ataa. Kanammoo warri sirni durii suni nuti waaqadha kan nu erge waaqatu isa nu erge sana waan nuyi jenne sana dhaggeeffadhaa hojiirra oolchaa yoo diddan immoo isin hiinaa isin ejjeefnaa biyyaa isin ariinaa jedhameetu itti hojjetama. Maal yoo waaqni erge nama ajjeesure? Akkasitti inni kan akkasitti hiikkatan isaan nu malee namni harka tokkoon ajjeessa harka tokkoon immoo waaqarraa dhufnee kan jedhu. Tole sirnootni darban egaa humna qawween deemuun rakkoo har'aatiif waan bu'uura ta'etu jira waan ta'eef kana kaasisin maal jettu kaapiteen? Dhugaadha rakkoo har'aatiif bu'uura kan ta'e calqabamaa ka'ee rakkoon kan dhufu karaa kaabaa kana. Karaan kaabaa kun immoo hidhata biyya alaa irratti qaba ture. Kanaaf warri alaa kun immoo heera mootummaa kennaniif. Heera mootummaa kibira nagastii fi fita nagas kan jedhu humna fayyadamaa jedha. Amantiis fudhachiisuudhaaf bulchiinsa fudhachiisuudhaaf humna fayyadamaa jedha. Keessayyuu eenyu bal'aa kan qabu kibira nagastiin garboomsa namas hin fudhachuu dide kan jedhu qabachee barreeffamee hanqasiin guutumsaatti. Inni kun egaa sar'aan maal wal qabata ree? Isuma qabatee waggaa 1700 guutuu sana fayyadamaa turan heera mootummaa sana fayyadamaa turan bara rasaatee jechaadha. Warra ammaas mootonni boodasii isumachi keessa argan sana fayyadamanii yoo nagaan jechaadha. Maaliifin
yoo xiqqaate mee gabaabsinu waggaa 200 guutuun lolumaa fi humnumaan uummata Itoophiyaa kana cabsanii tokko taasisan jechaadha. Yaadni kun har'a as ce'ee dhufe yaadichi gochillee yoo dadhabame yaadichi ce'ee as ga'ee jira. Yaadni sun as ga'ee hin jiran mallee jechaadha. Ammallee warri yaada sana qaban sana fudhatan isa sammuu isaatti fudhatanii jiran ammallee sanuun barbaadu. Tole ulfaadha sirnoonni darbanii humna qawweetiin biyya ijaaruudhaaf deemuun isaanii keessos ta'ee Itoophiyaan faayidaa argachuu maltu baay'eedha hubee yaadni jedhu bal'inaan ka'a. Maal miidhamaa dhufne mee? Waan baay'eedhaan miidhamne. Tokkoffaani biyyi kuni kan balleessus kan guddisus saba kana ta'ee utuu jiru saba kanatti bakkeedhaati hidhata godhaniitu biyya kana aangoo barbaachaa fedhaniitu rasaasa isa ta'u qawweennaa alaa itti kennanii fi warri alaa sun hidhatannaa kana wajjin godhatanii luulootaa wajjiniin yookaan ilmoolee moototaa jedhamanii wajjiniin hidhata godhataniitu yaggaa as maqaa barsiisuudhaan yookaan immoo qorannoo adda addaatiin jedhanii malanii as galaniitu hudduuba isaaniitti immoo yaadannoo kan ittiin qabatan biyyattiin kun maal qabdi albuuda akkamii qabdi bishaan akkamii qaba bonaa ganna kan lola'u yaa'u magariistuu biyya kanaa maalidha bunni ishee maali ishee illee booddeedhaan barmaa dhufe yeroo sana albuuda maal jedhaniiti hidhata godhaniitu ofit keessa gashaniiti amantiidhaanis fakkeessanii of keessa gashaniitu jara sana warra addana jiranii isaan sanaaf gammachiisuudhaaf maal waan kennaniif isaan sun immoo kan barbaadanii qabeenya addana jiru sana basaasanii argachuudhaaf booddee kaayyoo mataa isaanii qabu waan ta'eef biyyattiin kun gara fuulduraatti akka misoomtuuf yaaduu yookaan immoo karoorsuu osoo hin ta'in hidhata biyya alaa wajjiniin maal jedhama የዝንጀሮ አይነቶች jedhu dur waan argeef waan dhaga'e osoo utuu hin saangaliin raawwachuu jechaadha. Jarri kun warri biyya bushan sun akkasittiin fuudhaniitu waa'ee guddina biyya kanaa waa'ee jireenya saba kanaa jijjiirama guddina everything is in motion guddinni jijjiirama keessa jira waan ta'eef jijjiirama kana keessa waan jiru sana isaaniif utuu hin galiin biyyatti fuudhanii cuucanii akkuma muka gammoojjii quucartee akka isheen haftu kan godhanidha. Kanaafi karaa barbaaddeen biyyattiin kun akka hin guddanne maaliifi akka dhiigni lola'u akka namni wal saamu akka namni dallanee bosona galu akka namni biyyaa baqatu waan gochaa kan turani ilmooleen moototaa walii isaaniifis immoo aangootti ba'uuf jedhanii wal cuucaa meeshaa addaa qabatanii wal miidhaa turan. Kanaafi walis biyya keessatti sabni miidhamee darbees faayidaan biyya immoo warra guddina Itoophiyaa hin barbaanneef kennamaa ture jettan kaapiteenis maal jettu? Baay'ina gaashoo yookaan Eertiraa idda xaaliyaa jalaa baatee federeeshiniidhaaniin biyya Itoophiyaatti akka isheen makamtu godhanii turan. Garuu marii malee humnaan federeeshinii sana diiganii lollachitti uumamee sana booda lolaanii sana tiksuu barbaadan marii dhiisanii jechaadha. Isayyuu Alsillaaseen irraa qalqabee humnaan sana gochuuni. Kanaaf inni waraana kutaa tokkoon eegaa turellee xiqqoo ishee muudama kennee fi tasgabbeessuu barbaadee hin taane. Dargiin immoo gaafa Alsillaasee raafatu immoo ittuun humna guddaatti bobba'e jechaadha. Fakkeenyaaf gaafa dargiin kufu waraanni Eertiraa keessa ture 1,170 ture. Innaa kufusan innaa Eertiraan gallakkisan galaa guyyaa 3 qofa qabu ture. Sanaa xiyyaaraniin qallabaa jechaadha. Garuu sana gochuun waraanni sun immoo faca'uun sun immoo kunoo eenyuu galaanaa buufata galaanaa Itoophiyaa dhabsiise. Kanaafuu bu'aa guddaa dhabsiise jechaadha. Karra nutti cufee jechuudha. Karra nutti cufee yeroo dargii immoo isaan keessaa jeneraalonni fi beektonni tokko tokko amari'annuu jedhanii gaafannaan didame jechaadha. Fakkeenyaaf Amaan Amdoo nama Eertiraati. Dhaloon isaa Eertiraawidha garuu jeneraala Itoophiyaati. Sumaalee wajjiniin 1950 keessa lola godhameen cabsee Sumaalee seenee hanga Maqaashoo dabalinaan giddeen deebisan. Baay'ee biyya jaata. Sabboonadha. Tokkummaa biyyattii jaata. Garuu gaafa aangootti dhufu dargiin fuuldura kaa'ee jechaadha.
Achumaa waa'ee Eertiraa kaatti Amarii annuu jedhe. Sanumarraa ka'ee ajjeesan jechaadha. Eenyunis Axiraafuu Abaatas Amarii annuu jedhe. Isas hin ajjeesan jechaadha. Humnummaan jedhanii. Kanaaf humna fayyadamaa turanii mootonni suni kun waa baay'ee dhabsiisee. Qawwee fide jennaan ta'uu didee jechuudha. Qawween immoo fidee Mee koomaandar isinumtas kanarrattis dabaluu dandeessu. Ammallee diinota baroota dheeraadhaaf Itoophiyaa miidhaa wajjin walitti hidhamiinsa godhatan ammas biyya keessatti immoo dhibban akkasii kun itti fufee jira. Diinni keenya diinni xinnoo sin qabdu kan dhufu karuma buurooti. Maaliif bishaanichatu waan jiruuf. Nuuni koo amma kan nu eegee rabbi waa qabda malee bishaan keenya banaadha. Karaa bishaanii jechuun buufanni dooniidha banaadha. Asabama banaadha. Eegduu hin qabnu. Garuu rabbitu nama eegeetu dhugaa. Amma jabana sana dura maaltu ta'e bara Minilik keessa bara Yohaannis keessa waa tokko caqasuun barbaada. Akkamittiin hacuucamee biyyi kun akkamittiin isheen gadi caccabdee hafte. Yohaannisiin siree Yohaannis kanaafuu xaalaanawiidha. Jaakoota jaakaamoo kan jedhamu xaalaanawiidha. Addanaa Minilik jaallatamuu barbaada. Yohaannis immoo Dogaali irratti alulaadhaaf ajajamuu dideennaan alulaan dhaqee gaafa rukutu walitti bu'an. Sababii kana loltuun koo kan kooti eewutu keessa si gashisiini jedheetu alulaa aangorraa gate Yohaannis. Maaliif Xaaliyaanitti bu'aare? Xaaliyaaniin siree afaafoo. Xaaliyaaniin receptionii siisaa ta'u. Minilik immoo yeroo sanaa hin qophaa. Amma kan du'u gidduutti maalidhaa? Sabicha. Dinagdeedha kan badaa jiru. Mootonni kun biyyallee ijaaran malee garuu dabarsanii faayidaa biyyaa kennu jechuudha barbaadanii. Eeyyeka biyya gurguraa jiru bara. Walii isaanii aangoodhaaf fedhanii biyya namni yaadatee hin jiru. Biyyi badaa jira, biyyi du'aa jira, biyyi bu'aa jira. Waa'ee misooma haan dubbatu hin jiru. Aangoo irratti wal lola isaan. 1889 Maayicoo irratti Minilik kabara Mallaash Xaaliyaaniidhaaf kenneera akka walii isaatti. Eertiraan qaama Tigraay turte. Malee qobaatti hin turre. 1891ttidha Eritiriyaa jedheetu Xaaliyaaniin dikileerii kan godhe. Malee duraan qaamuma Hamaaseen Awraajjaa Akaalee Guzayee Awraajjaa jedhameetu Bahara Nagaash jedhameetu bula Diwaariyaa waannaa katamaansaa magaalli guddattiin. Bahara Nagaashiin immoo kan bushu Oromoodha. Tole. Achiinoo Jibuutis akkasumatti hundumunda kennaatuma deemaanu biyyi kun cufamte jechuudha. Jibuutiin immoo Miniliktu wulii godhe eewoo wajjin Faransaay wajjiniin daandii baaburaansii hojjedhaadhaanii wulii godhan kanatti ishees achi waggaa 100 kennan. Dhimmi wal dhibamee biyya alaa wajjin diina walii galuu kun wayi dhaabbatee jira amma rakkoo hin taane. Har'as tokkummaa keenya iyyuu amma iyyuu daangaadhuma keenya iyyuu kan Minilik karaa tokko san jajaan daangaa Itoophiyaa jedhamtu kana kan hidhe dagalee mushaan godhe iyyuu isa dhammoo karaa tokko dagalee godhee hidheen maaliif karaa Misrii qabee Sudaaniin qabatee Ugaandaa deebi'ee Keeniyaa British East Africa jedhee galaanatti kutaa asinis immoo reersii irra gadi immoo Xaaliyaaniidhaaf kennee gajjallaa Somaalee hamma Somaaleetti deemee Barbaraatti dhufee gadi qabatee Barbaraan an Ingiliziitti gadi bu'ee Moqaadishoon kan Xaaliyaaniitti gajjallaan deebi'ee dhufee Ingilizii wajjin walitti bu'u. Kana booddee gidduun jirtu maalidhaa? Simbira barruu keessatti akka baachuu Itoophiyaattiin simbiradhaa yoo qabaniif Hinduuti yoo gadhiisanii bararti kanaaf akkattiin 1906 the three party treaty kan jedhamu jira. Akkasittiin atis kallattii kee eegi anis kallattii koon eega qobaatti deemnee Itoophiyaa mo'uu hin dandeenye jedhaniitu sadan isaanii walii galan. Baha Afrikaa kanarratti humna sadiitu wal dorgomaa ture. Kan Xaaliyaanii, kan Ingiliziitu, kan Faransaay. Ingiliziin Kaayiroo irraa Keep Taawunitti qabachuu barbaaddi. Xaaliyaaniin Moqaadishoo irraa amma Tiripooli yookaan hanga Liibiyaatti qabachuu barbaaddi. Baabura diidaa tolchiteerti Ingiliziin akkasumatti. Faransaay immoo Jibuutii irraa immoo hanga Koongootti immoo diriirfachuu barbaaddi. Jarri kun wal dorgomaa turanii kanaaf mootummaa asii qabachuu jedhaniiti qawwee kennaafi turan jechaadha. Inni tokko akka mo'atu. Ingiliziinis kennitee firti, Xaaliyaanis kennitee firti, Faransaayis kennitee firti qawwee jechaadha. Kanaaf kanumti immoo jiraachise immoo wal dorgommii jira kanaaf jecha Itoophiyaa kan akka iddoo biraa kolonii kan taane kan jiraachise wal dorgommii jira kanaaf jecha karaa tokko fayyada jechaadha. Karaa tokko looyoo miidha.
akkuma amma isaan jedhan egaa amma isin sila kaaftanii asabii bittaadhaan qabatan innaa sana Giuseppe Sappitu nama jedhamutu naggaadhaanii bitee asabii ani argeera nyushii ammallee jira manni isaa nyootti ijaaranii dallaatti ijaaranii. Hanga sanitti garuu kanuma uummata kanaati jechaadha. Obook Taajuraan Jibuutiin maqaan ishii seelaa amma zeelaa yoo isaanii seelaa jedhamti. Seelaa sana immoo sinumaa to'achaa kan ture asii uummata Oromoo kan amma warjii ta'an tuulama keessa warra waayuuti isaanii warra ifaa ta'aniin warra ifaa warri kaan warri musliima fidaniin jiru karaa san dorgommii tokko malee seelatti fayyadamaa turan jechaadha wadaba sanatti. Hanga bara Alsillaasee hanga Raas Makonnintu to'achaa ture irra taa'ee surmaayyuu. Warri Rashaannaa gargaarsaa dhufanii karaa seenanii Ameerikaa gargaaru dhufan jechaadha. Amma gartee akkuma isaan amma jedhan kana warri kaan kaayyoo sana qabachuuf karaa adda addaa. Namni garaa dhumaan immoo mootota biyya kanaa gargaaraa kan ture hanga ammaattuyyuu warra Ruusiyaa qofa. Isaanis Ortoodooksiidha akkuma Ortoodooksii. Isaan kan garuu akkuma duraan dubbattanii amantii garaagaraa eenyu walitti qabachuu barbaadu. Ebiluuf barreessi xalaa barreessi ani kun Teediroos fa'aa gorsaa turan ebiluuf xalaa barreessitee qabee gaarii qabu sii kennu si gargaaru. Inni tokkos immoo Faransaayif jedhee tokkos Ingiliziif jedheeti gorsitoonni isaanii jechaadha si mishiinii ta'anii warri dhufan gorsanii akkasitti walis basaasaa biyyattis basaasaa turan jechaadha. Kanaaf ammallee kunoo waa'ee karaa kaabaa kunoo amma yoo maqaa dhuunfaa wanti nu sodaachisu jiru warra Eertiraa ammaa duuba ammallee Ingiliziin sannaa sana barte sannaa Giriikii fi Roomaa wajjin sana booda Ingilizii wajjin gochaa turte sana bartee ammallee dhiisuu iddee kun ammallee biyya akka nagaan arganne akka hin guddanne duubaa moora keessaa moora kana qaban kun akkuma amma baandaa fi baadaa jedhan kana ijaaramanii ammallee nagaa dhoowwaa jiru jechaadha. Tokkummaan keessoo akka hin jabaanne warri keessaa akka waliin galle yeroo baay'ee kan hojjetamu jechuudha. Ammallee akka sanarratti du'aas jechaa turanii sun immoo qiimee innaa hin hafne haaloo innaa sanaa hin hafne ammallee ittuma jiru jechaadha hin hafne. Amma gaa yeroo ammaa kana mootummaan koottaa fiixee aga fiixeetti biyyi kun mari'annaa rakkoo keessoo baroota dheeraa ijaarsa biyyaaf nu rakkisan mariin furra kan jedhu koomishinii hundeessuudhaan mariin jalqabamee jira. Amma immoo enumayyuu sadarkaa baay'ee murteessaa ta'e irra gahamee jira. Mariin kun maal qabatee dhufe? Sabni marii barbaadu durumayyuu garri caalusaa beekamaadha. Dubbataadhuma turre marii malee jireenyi hin jiru. Walii galan malee wal dhaggeeffatan malee natu caalaa si caalaan nama tarkaanfachiisu fuulduratti boodatti nama deebisa malee biyya keenya kana kan boorosu kan tokkummaa keenya diigaas kan ture tokkoffaan Gibxidha. Ijipti. Eertiraallee biyya Eertiraa keessa Jabaha kan jedhamu Shaabiyaan booddeedha kan dhufe Jabahaallee kan gurmeessee biyyattiin kun akka isheen diigamtuuf handhuura jechuun hundee kan kaa'e Gibxidha. Har'as hanga har'aatti Somaalee qabate Sudaaniin qabate keessa kan jiran immoo kan isa fakkaatan wajjiniin qunnamtii uume harka lama sadeen daarektiidhaan arguu hin dandeessu. Abstiraaktii haala ta'een biyyattiin kun akka isheen bosostu maaliif gurra kootu dhagaye an barreeffames jira jedhu Isaayyaas yeroo nuyi Eertiraa keessa turre Itoophiyaa hoomworkii yookaan የቤት ስራ yookaan hojii manaa waggaa 100 kennaaf jedhe fokkore. Amma yaggaa nuyi addana wama tokko shakkunni biyya Gibxitti fiiga. Wayi gara Somaalee fiiga yookaan Somaalee waammata. Kun maaliidha? Guddina isaaniitiif miti. Unuun akka maaleessa dhaqu eessa dhaqu tasmaala deemuu fi guddachuudhaaf nu darbuudhaaf yaggaa Itoophiyaan guddattu isaan kan sodaatanii daldalli keenya qabeenyi keenya beekomtiin keenya hin hafaa. Horn of Afrikaa jechaan saba bal'aatu jira. Biyya guddaadha, biyya bal'aadha. Sabas baay'ee qaba. Miliyoonii 135 biyya qabudha. Kana wajjiniin immoo risoorsiin inni qabu addunyaan kan hin qabnetu jiras. Kanaaf risoorsii kana yoo qabatanii guddisan
saba qabu kana wajjiniin yoo walitti simachiisan bor jarri kun Abbaay giddibii illee yookaan immoo hidhaa bishaan Abbaayaallee akka hidhatanii kunoo nullee irratti alam baankii ta'uu maalisa ta'uu baankii addunyaa utuu liqeeffatiin saba isaatiin hojjetee kan xumure kuni bor immoo gara keenyatti deebi'ee biyya keenyatti deebi'ee zir Arab Lake isa jennee nuyi biyya ja'a taanee ijaarranne kana nurratti nu gaafachiisuun isaa hin hafu jedhaniitu rakkoo keessa jiru. Ammayyuu jechuudha. Ulfaadha mee mariin kun maal qabatee dhufe kaapiteen? Mariin amma mari'achuu kan akkamitti ilaaltu sin? Gaariidha. Mariin kuni seenaa haaraadha. Yookaan hijiraa jedhan sana seenaa haaraadha. Kanaan dura waan hin turreef kanaaf mariin kuni itti baasaa enu meegnaa gaarii ta'a jechaadha. Isa humnaan furaa turan sana yookaan humnaan bulan sana furmaata kennaa. Akkuma isaan tuttuqan kana mariin barbaachisaadha. Mari'atan wayitti bahu. Akka aadaa Oromootti mariin duratti makaasee nagaa buusa. Marii haqaati. Bakka haqi hin jiretti nagaan hin jiru. Kanaaf haqaan mari'achuun waamatti baasa. Barbaachisaadha. Oromoon marii isaa hin mari'ata yoo walitti eenyuun xumura argachuu baate abultu jedheeti beereni mari'adhaa jedha. Dubartiinuu hin hirmaatte aadaa Oromoo keessatti marii jirti jechaadha. Gaafa kana hundumtuu galanii gaafa gaafatani waan akkanaa yaaltaniirtu jedhuun dubartoonni achi ganama deebanii kun dubbina saftee kana kanatti marii sana gara nagaatti gara sirriitti furmaata kennuuf jechaadha. Egaa kaapiteen amma isin barreessaa seenatis waan ta'eef yeroo baay'ee biyya kanatti seenatu wal dhabsiisa. Marii kanarratti ammam furama jettu seenaan wal dhabsiisa. Marii haqaa ta'uu qaba malee tirriktii sobaatiin ijaaramaa dhufteenyu kun. Tirriktii sobaa barreessanii isumaammoo warra halaati kennanii warra kaan warra silaa seenaa hojjetu warra seenaa qabu keessa haqanii akkuma fakkeenyaaf fi namni tokko innaa suuraa kaasu nama sadii suuraa innaa kaasu yookaan tokko keessa hafa gaafa hojjetamee innaa bahe. Maaliifin yookaan isa suuraa kaasu hambisee yookaan isa micutu hambisee yookaan immoo sammuun dhiqee baay'isantu irraa muree hambisee jechaadha. Kanaaf seenaa dhugaa warra seenaa dhugaa hojjete keessaa hambisaniiti seenaa sobaa keessayyuu beekan keessatti immoo seenaa saba kamiitu hin barreessine seenaa moototaa malee taarika nagaste kan jedhu suni hojii moototaatii fi amma dhumaatti gochaa isaa malee seenaan kamuyyuu hin barreeffamne seenaan dhugaa hin barreeffamne kan eenyutu hin barreessine keenya qofa ta'uu hin ta'in jechuudha. Kanaaf seenaa sobaatuyyuu nagaa dhorke biyya kanaa jechaadha. Kanaaf seenaa dhugaatti deebisanii ramadanii namoota akka seenaa dhugaa akka qoratan ammas asirratti immoo lakki dogoggora keenya fudhanneera jedhanii isaanis gara dhugaatti hoo dhufan furmaata gaarii. Sirrata seenaan akkanaa kunii jettu. Sirratan jedhan. Tole ammas taananii warri mari'atu keessa jira warra ala jiru waan arge jedhaa jira. Kanaaf warra alaa waa jedhus ummanni abdiin eeggatus warri mari'achiisu maal godhuu qaba dhaamsa keessan. Ajandoota baay'ee keessaa amma 8 sana irratti mari'achaa turanii amma gara dhumaarra jiru. Ishee dhumaa kun egaa maal akka ta'e yoo beekuu baanne iyyuu namni silayyuu dhaga'uu kan qabu biyyi kan dhaga'uu qabu mootummaadha. Inni jalqaba. Mootummaan immoo marii waggaa 4 irratti mari'achaa turamee har'a xumuraarra jiran kana isa dhaggeeffachuu qaba. Isaanidha. Biyyi alaallee karaa dippiloomaatota isaa biyya keessa kan jiran irraa dhaggeeffachuu qaba. Malee isa TikTokii, Facebookii waan adda addaa silayyuu guddina biyyattii kana waan hin barbaannee fi isaan kan fedhan haa odeessanii gurra isaanii gara sanatti qabuu dhiisaniitu murtoo kana hawwii isaanii nagaa, hawwiin isaanii jireenya biyyattii, hawwiin isaanii territorial integrity biyya kanaa, hawwiin isaanii guddatanii mul'atanii addunyaa irratti dorgomaa gochuu. Kana kanaan deema Afrikaa keessaa ifatti ba'anii Afrikaaf illee fakkeenya ta'anii argamuu. Kana gochuudhaaf immoo amma mariin gaggeeffamaa jiru kuni bu'uuradha, ka'umsadha. Isa jalqabaa waan ta'eef addunyaa irratti kan ta'an keessaa warra akka ittiin mari'atan warra gurguddatan jiru. Warra guddatan akka South Africa,
warri guddatan akka Biraazil, warri guddatan akka Indoneeshiyaa, warri guddatan akka Kanaadaa amma Kubeek, warri guddatan amma gara misoomaatti deebi'aniiru. Maaliif lafti kun kaleessas turteetti har'as jirti. Namatu jijjiirama namni du'aa namni kan biraa bakka bu'a. Kanaaf biyyi kun akka jiraattu akka guddattu dhaloonni hudduuba keenya jirus guddina nuyi keenyeef sana fudhatee akkatti deemuuf malee akkatti hin baduuf miti. Kana ila dhaggeeffachuu qabu. Uummanni Oromoo keessaa uummanni biyya kana keessa immoo uummanni Oromoo akkamitti eeggachuu qabu? Uummanni Oromoo biyyi kuni biyya isaati. Biyyi kuni biyya isaati. Muummichi ministeeraa keenya illee uummanni Oromoo haphee Itoophiyaati jedhe. Haphee Itoophiyaa. Haphee jechaan kan walitti qabu mucaa. Oromoon lafa hin jirre hin jiru. Kanaaf biyya isaati. Marii kanarratti bu'aa guddaa eegaa jira Oromoon. Warra keessas warri mariidhaa haala jiranii warra alaas ta'e yoo dhuguma biyya kanaaf yaadu tokkummaa biyya kanaatiif guddina biyya kanaatiif yaadu ta'e itti baa marii kana eeguu qabu malee hin barbaachisu. Warri immoo silaayuu calqabumaa guddina jibbanii tokkummaa jibbanii yookaan immoo olaantummaa biyya kanaatti olaantummaa isaanii eeguu barbaadanii waan baay'ee barreessu waan baay'ee jedhu sana gurra kennuuf hin barbaachisu jechaadha. Warri mariirra jirus marii isaaniitti fufu inni kaanis mariin waan itti bahu eeguudha malee jara kana dhaga'uu hin qabu kan hin jedhu hin qaba. Karaa Oromoo immoo tani baha Afrikaatti amantanis amanuu baattanis parsantiin 75 Oromoodha. Baha Afrikaatti Jibuutii dabalatee Sumaalee dabalatee Keeniyaa dabalatee Itoophiyaa dabalatee Oromoodha. Eertiraa keessa iyyuu hin jiru Oromoonni tanii kan hafan. Kanaaf Oromoon bakka hin jirre hin jiru akkuma isaan jedhan kana. Kanaaf eenyudhaas immoo Itoophiyaatti immoo kana ijaaruudhaafis immoo eenyu gahee guddaa kan taphate Oromoodha. Kanaaf kootii miti jedhee wanti gatu hin jiru kamuyyuu qaama kamuyyuu jechaadha. Silaas kaafnirraa muummichi ministeeraas kaaseeraa Baay'ina Nagaash bulchaa kan ture nama doorii ta'u jedhanii warri Poorchugaal barreessaniiru kan qabatamaadha isaan arganii 1520tti barreessan. Dooriin duunani bulaan ilmisaa aangoo qabate jechaadha. Inni immoo obboleessa haadha Libneel Ingil ture jechaadha dooriin. Kanaaf eenyu qaba kallacha qaba addarraa. Kiristiinaas ka'eera booda. Kanaaf eenyu seentariin isaanii immoo Diwaarawaa akka isaan kana Diwaarawaa jechaadha. Anis Diwaarawaa sana argeera magaala duriiti. Eenyuun Asmaraa kan ijaare Xaaliyaanidha. Kanaaf Oromoon eenyu hirmaannaa guddaa gochuu qaba. Eenyu biyyattiidha kan barbaachisu gochuu qaba. Dirqamas qaba. Eenyus qaba. Mirgas qaba. Waan hundumaa qaba jechaadha Oromoon. Kanaaf baha Afrikaa tasgabbeessuudhaaf immoo Oromootu aangoo qaba jechaadha. Ulfaadha. Egaan keessummoota keenya afeerra keenya kabajanis istuudiyoo keenyatti argamtanii marii bal'aa waliin taasifnee fi maqaa daawwattoota keenyatiin irra deebiin isin galatoomfadhaa ulfaadhaa. Amiin ulfaadhaa isinillee. Egaan daawwattoota keenya qophiin har'aaf qopheeffanne kanumaan xumurama torban mata duree biraa keessummoota biroo waliin walitti deebina waan waliin turtaniif ulfaadhaa horaa bulaa deebana.